Inni kufe kakahada'u. Maal quufaaf immoo hin ga'ure kun guyyaan tokko lamayyuu gahaadha bar. Utuu seera beekee maaliif mucaa kana cannaqa inni? Inni nama seera beeku miti. Inni nama seera beeku miti. Hidhamee taa'ee waan seerri nama godhu abaru inni. Ammam tura gaamma yoomitti tura hidhaa sana keessa immoo? Haa ta'u inni haa ta'u mana hidhaa keessa. Har'a jechuudha. Abbaa meetii fi bilbilaa jechuudha. Kaleessa jiraa dhaqee gaafadheeran. Yeroon dhaqu viidiyoo isin hojjedhe malee yeroon galu garuu isinitti hin himne. Sijjammarii kaameeraan eeyyamamu hin beektu. Yoo waanuma kan biraa ta'e malee nama akkana ta'ee jirutti oskaadhaan faa suuraa babbaasu malee hin danda'amu jechuudha. Ani immoo mucaa baadhee kaameeraa yoo irra kaa'uu jechuun hin danda'amus hin ta'us. Egaa waan an dhaqee ilaale immoo baay'ee tokko na gaddisiisee jira jechuudha. Jiraan jechuudha baay'ee na gaddisiiseera. Yaa mana hidhaa gaan beektu namatti tolee miti sirumayyuu hidhaa jechuun akkati adabamtuufidha. Hidhamtee akkati adabamtuufidha. Innaa akkati barattuufidha. Kanaafiyyuu amma waan an achitti argee galee waan na gaddisiise waan ta'eef yaa baay'een ani kosatti baay'een hammaadhu baay'isoo hammina iyyuu irraa hin qabu bara. Akka inni miidhamullee barbaadu ijoollee isaa guddisaadha miti garuu anas miti waan kana kan godhes dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Kanaafuu itti dawwaleen jechuudha abbaa meetii dawwaleen akka hiikamu gaafadhaa jechuudha. Hello. Halo. Akkam naguma? Nagaa keeti. Akkamii? Nagaa. Hunduu nagaadha miti? Hunduu nagaadha. Dhibeen tokko iyyuu hin jiru. Egaa baga nagaa taatanii? Amiin isinillee mucaan nagaadha miti? Nagaadhuma ishiitti nagaadha. Dhibeen hin jiru. Baga nagaa taatan. Amma waan ani dawwaleef jechuudha. Ani garuu akka akkas ta'e iyyuu hin beeku namatu natti hime jechuudha. Namarraan dhagahee namarraa dhageen baay'ee tokko na dhibe jechuudha. Na ajaa'ibees hidhamuu isaallee gammadeera jechuun haa baratu jedhee jechuudha. Hamma tokko dogoggora isaarraa akka baratuuf hidhamuu isaallee bareedaadha dheera garuu innis immoo dheengadda kana xalayaa barreessee ergee ture mana hidhaati jechuudha. Namoota isa gaafachuu dhaqanitti kennee namni immoo fidee natti kennee ture. Dhiifama naa godhaayyuu kana caalaan bakka waanuma rakkoo ani uumu durumayyuu an balleessaa hin qabaa. Mucaa wajjin miti rakkinni koo si faana malee naan jedhee dhiifamallee naa gaafadhu itti naa himi naan jedhee kan biraa immoo anuyyuu kaleessayyuu dhaqee ilaaleen ture gaafadheen ture. Namoonni tokko tokkos dhaqii gaafadhu naan jedhanii anillee mi'a haaluma inni keessa jiru dhaqee ilaala jedheen ture. Dhaqee ilaaleen ture jechuudha. Kanaafuu amma haala inni keessa jiru baay'ee tokko jechuun gamanni hidhaa manuma hidhaati waan ta'eef osoo hiikamee yoon jedheen amma bakka. Itoo hiikamee iyyuu? Laakii achuma keessaa turanii. Maal godha maal amma gara torbeetti deemaa jira barii. Yaa'u dogoggoruma isaarraa akka baratu malee waan miidhaa geessise hin qabu miti. Inni quufee kakahada'u. Maal quufaaf immoo hin ga'ure kun guyyaan tokko lamayyuu gahaadha bara.
Amma nurrattillee mucaa irrattillee miidhama waanuma geessise hin qabu garuu saayikooloojii mashiin miidhameera garuu jechuudha malee waan mul'atu waan miidhe tokkollee hin qabu. Yaa innis egaa wanti manarraa qabu hillikii ma'anarraa qabu yookaas immoo bakka xiiqii ma'ana qabateef mucaa akkanatti yeroo dhufu akkas kurkursa malee mucaarraa akka rakkoo hin qabaanne beekamaadha. Na inni barateera natti fakkaata amma gaa. Utuu seera beekee maaliif mucaa kana cannaqa inni? Inni nama seera beeku miti. Seerammaa namni garuu seera wallaalee akkas hin ta'u bar quufa yeroo tokko quufadha yeroo tokko immoo tuffiidhaanis deemeetu malee seerammaa eenyuyyuu hin beeka seerri akka nama gaafachiisu. Inni nama seera beeku miti. Hidhamee taa'ee waan seerri nama godhu abaru inni. Ammam tura gaamma yoomitti tura hidhaa sana keessa immoo? Haa turu inni haa taa'u mana hidhaa keessa. Lakki hin ga'a dhugaa dubbachuudhaaf hin ga'a guyyaa torbanitti deemaa jiramti hin ga'a naqee ilaaleera kaleessa. Baay'ee tokko miidhamee jira bakka namni alatti akka kana ta'ee nyaatee dhugee akka barbaade jiraatu guyyaama 5 keessatti akkas walitti galu jechuun nama naasisaa. Osoo baheen jedhaan amma akka kotti. Haa turu inni. Mucaan kun ijoollee isaa guddisaa jirti. Nama garii hin qabne godhe inni kanaafuu manuma hidhaa keessa haa turun. Isammaa hanni haaluma ilaaleetu durayyuu jechuudha. Waanuma namni waa'ee ishiitiif isatti hin dubbannee fi akkas ta'aa ture duras jechuudha. Inni waan seerri jedhu naa barootuma keessa haa ta'u bakkaan. Haa turu achuma keessa akka haa ta'u. Dhiifama naa godhaa jedhee ergi sana hoo akkamiree dhiifama jedhee gaafateera bara. Lakki jedhee haa turuni. Achuma kee haa ta'u. Bakka ashigaamaa gochuu hin danda'u. Haa turu haa ta'u. Bakka ashi. Ageessaniirtu bakka. Ageessaniirtu baay'ee iyyuu haasa'u bara akka keenyatti dubbisa as qabaneechi qabanillee haasa'u haa turuudhuma malee hundisaayyuu nama zarii hin qabne godhee jedhe. Argitanii nama zarii hin qabne godhee nama gosa hin qabne nama abbaa hin qabne nama humaa hin qabne godhee dhugumadhas immoo nama humaa tokko hin qabne bakka gadi baatee iddoo seentu hin qabne godhee jechuudha jiraan taatee isaa keessatti akkasi. Silaa mucaa duudaa kana numaa jedhe beektan ijoollee isaa guddisaa artibtiyyuu jedhe. Hin beeka akka isheen ijoollee kana guddistu akka isheen ijoollee kana gargaartu maaliif isheetu irra jabduudha waan ta'eef akka isheen kana gargaartullee beeka. Jiraan garuu kana iyyuu hin henne ijoollee kooyyuu isheetu naa guddisa yookaas naa gargaara naa qabayyuu hin jenne. Nama alaa fidanii qacaranii ijoollee ofii namaa qabsiisu namaa qabdu nama gargaartu birriidhaan qacaru hin kabaju hin nyaachisuun obaasu itti uffisu. Ishee akkasii miti ishee kan keetii miti kanuma kee jechuudha kun. Kanaafiyyuu baay'ee tokko rakkisaadha waan ta'eef ani hin beeku. Baay'een keessa walii galtaniitu hojjettanii jettu warri jedhus jiraan an isa faana haasaayyuu hin qabu. Baay'ee faanayyuu jechuun ani waa'ee meetitti duras bilbila isaayyuu barbaadetti bilbile malee durayyuu ani hin beeku. Eessa akka ga'e maalirra akka ga'e iyyuu hin beeku amma dhaga'e malee jechuudha. Hin qoradhees hin beeku. Nama akkasii akka ta'e illee hin beeku ani. Durii malee hin beeku. Maaliif itti haasa'asittis hin haasofne hin haasa'us hin beekus. Kanaafuu ani amma itti dawwalee jira faana akkamitti nama akkas jedhee fa'aa jira bara faana mari'attaniitu jira hiisistanii kan jedhes jira. Ani koo nama tokko nama barbaachisu jiraan akka seera jala ooluuf. Ani mataan koo waan inni irratti taasisu hundumaaf iyyuu isa qabsiifachuu akkasii. Ani garuu hin barbaanne baay'isee hin barbaanne hamma kana isa akka miidhamus akka maal ta'us tokkollee hin barbaanne maaliif boriif ta'an yoomiyyuu taanaan abbaa ijoollee kanaatidha.
Abbaa ijoollee kana waan ta'eef yoona loles yoona miidhes yeruma sana iyyeersa waan barbaade ofuma koo jedheeni dhiisaa jechuudha. Nama kan kee ta'e immoo nama sadaffaatti dabarsiteen kennitu yoomillee. Mee ati waan sitti hima abbaa kee jechuudha. Abbaa kee, haadha kee, obboleessa kee, obboleettii kee sifaan waan barbaade wal lolee, wal fixee, wal nyaatee, wal tumee waan barbaade wal godhee okay. Sifaan hin aartaan bobaatan hin arrabsitalee waan barbaade hin abaartalee. Mee namni biraa kottuutti halagaa wayiitu isa tumaa jira ta'e zimjetta nama halagaa wayii ufanii lafarra harkisanii waan ta'e godhaa jiru ta'e hin dhiista. Nafaana wallaleera dhimma isaati hin jetta hin jettu abadan hin jettu. Hankee akkuma mucaa kee jechuudha. Akkuma mucaa kee gaafa si aarsitu ol fuutee fuutee tumte bakka billichitteedhe. Namni biraa immoo afaaniin yoo itti dubbate dhaqxee lolta. Akkasidha. Miirri ani jiraadhaaf qabu akka kanadha. Yoo sinii gala jechuudha. Ijoollee keessan namni halagaa namni ormaa tokko ollaan ijoollee ollaallee yoo tuqee balaa bustee lolta. Ofii kee immoo waama xinnoo yoo balleessite mucaan kee akka itti tumtum beektu. Ati waan miitu sittiin fakkaatu. Ati gaafa tuqxu waan miitu sittiin fakkaatu. Anillee miira an jiraadhaa qabu kanadha. Ofii kiyya safaana gaafa wal lollu gaafa walitti dubbannu waan barbaade yoon jedhe waan ittiin fakkaatu. Garuu namni biraa dhufee yoo isa tuqu immoo baay'ee ittiin gammadu jechuudha. Kanaaf kan bilbilee fi haa hiikamu jedhee kadhadhe jechuudha. Garuu anumaa gochuuf hin danda'u. Ana hiikamuu isaati irratti maa gochuun keessaan qabu kaan. Kattuu badhaan siniin jedha ani weessin beeku akkamitti akka hiikamu. Maazarii kiyyan jaarsummaatti baasasatti. Harmee kiyyatti bilbileen jaarsummaatti baasa.